inuma salphanne inuma banne roozaa irratti dhiironni sababa isiin dhiira hedduu waa iftuuf balbala irratti cabsanii jette Sa'aadan. Dhugaa isiniin jedha. Wantoonni nuti haasofne dubartiin takka dhiira meeqan turti? Dubartii yoo jaalattellee, yoo heerumtellee, yoo teettellee, yoo deemtellee dhiira tokko qofa. Akka dhiiraa nama 3 nama 4 jaalachuu hin dandeettu. Uma jiru kun ani beluun jaalladha. Ani beluun kee lubbuu kee shaamisi isaa hodhachuu, shaamisi isaa uffatachuu akkamitti otoo isiin walirratti jaalatu baatte fakkeenyaaf namoonni hundumaa nama hundatti dubartiin hin heerumti. Dubartiin takkitti nama lamatti heerumuu dandeetti. Nama 9 dhiisati dhiirri isii jala yaa'u, dhiirri isii wajjin yaatullee kanuma akka isiiti. Kabiraa isiitti hin cabsu, kabiraa fagoo dhufu, bikka kamuun dhufu. Warruma isiin karaa barsiifte, warruma isiin seensifte, warruma isiin baaftee fuula isii argate shak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fi keessanii video keenya like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu nu dhaabadha. Nu qarqara akkuma beektan roozaa irratti balbalatu cabe. Maaliif cabe? Sababa maaliitiin cabe? Kun rakkoo maali yoo jetta akkuma beektan yaa salphina yaa jiruu keenya dubartiin takkitti dhiira meeqa heerumte? Lakki roozaa karaan kun sin baasu. Lakki gaafa dhadheen gadda video hojjedhu ijoolleen hedduun kolfaa turtan. Har'a ho'ee nuti kolfaa jira, dhiisti kolfaa jiran. Namoonni balbala roozaa irratti cabsi fagoon dhufni bakka biraatiin dhufni isaanuma keessa warruma isii wajjin haasaa turte, warruma isiin sitti heeruma, warruma isiin karaa barsiifte, warruma isiin karaa agarsiifte lakki sin baasu. Akkamitti dubartiin dhiira 100 jala yaatti? Akkamitti dubartiin dhiira 9 jala? Dubartii jechuun ko warqeedha. Dubartii jechuun bar kabaja qabdi. Dhiira sii ta'uu baatu gadalli seena maali? Lakki kanallee habibi kiyya sitti heerum wallahi sitti heerum naaf taatee irtaa bar ani beluu kiyyan jaalladha bar. Si jamar dubartii jechuun uf kabajjee tajiraattu, uf qabdee tajiraattu, dhiira hedduu tahammattu hin xaabtu. Dubartiin dhiira hedduu hammattu jechuun ni beeytan jecha isiin qabdu, gocha isiin qabdu. Roozaa jechuun hin beeytan waan keessa tarte, waan keessa dabarte. Nama takka lama miti hin beeyti haala ofii, amala ofii, wantoota keessa dabarte. Dubartii seentee baate jechuun dubartii jabdu, dubartii cimtuu, dubartii yaaddu jechuudha. Takka lama sadi immoo salphina. Waa 3 jedhama miti Oromoon gaafa jedhu takka dubbachuun namummaadha. Lamas dubbachuun namummaa, 3 immoo sarummaa. Kun immoo wantoonni isiin hojjettu kun hedduu kan nama jibbisiisu dhiirota isii wajjin yaadu. Ilmi namaa tokko dubartiin takka gaafa jaallattu dhiira tokkicha nas beekamu yoo isii ta'e yoo isii ta'uu baatis yookaan immoo dhiira 100 wajjin maaliif mana isii keessa teettee yoo viidiyoo hojjette maarraa koo qaba min chakkaraala. Mana isii keessa teettee gaafa viidiyoo hojjette maarraa koo qaba dirqama dhiira 9 jala yaa'u qaba. Dubartiin takkitti dhiira 9 jala yaa'u qaba. Dubartiin selallee ka toltuun, ka mi'ooftuun, ka bareedduun yoo deemtus yoo teettus dhiiruma tokkichaan yoo jaallattes yoo heerumtes yoo friendii godhattes dhiira tokko qofa. Lamaan bija kan ni beekta. Lamaan dubartii takkarraa dhiira 2 mijaa nagarramee dadhabeer gaafan isiniin jedhu lakki roozaa akkanan godhatini gaafa jedhee viidiyoo hojjedhe immoo naarrabsaa turta, nageegaa turta, ha jechaa turta. Har'a eenyutti ha jedha, eenyutti kolfaa jira, isimatti kolfaa jirtan, isima arrabsaa jirtan. Hin bareeda akkan isirraa hin bareeda hin yaaddu isin. Dirqama ani beeka, ani abbaayyee, ani baliyyo, ani sayidoo, ani Mustafa, ani jadiid, ani balukiyya kan nun beekne iddoon jira ka miidiyaa duuballee bakka hin barbaachisu. Namoota hedduutu chaatinaa godha, namoota hedduutu na dubbisa. Dubartii isii wajjin YouTube hojjanne jenne odaarran ishii dubbina jenne nun dubbiftu maaliif dhiiratu isii caalaa hojjeta? Fakkeenyaaf nama tokko dhalaa tokko gaaf kam isiin kabajaa qabdi? Gaaf jadiidii wajjin, gaaf Sa'aadaa wajjin hojjetu jechuudha. Kanaaf maaliif barbaachise roozaa? Nama 9 wajjin deemu maaliif barbaachise? Mee isiniifuu barumsa maaltu ta'a? Intalli tun otoo akkasan kophaa jiraatte otoo hamma san barri namaa san isin akka fala wayka bira akka fala isitti namni cabse. Fakkeenyaaf otoo mana ishee kophaa jiraatte akkam taati? Himmootu odoo barri kakaasan ta'e akkam taati? Barriitu jabaadha waan ta'eef kaasuu dhaban. Gaafsan cip isii godhani isii waan birallee isiin godha. Yoo lubbus baasuuf hin deemanii lubbuun baasanii utuma taphatanii gadhiisuu deeman. Garuu namni takka 2 isirratti waan kana raawwachaa jira. Namoonni roozaa irratti cabsan nama biraa odoon taane warruma isiin
afaa wajjin bantii ebaluu kiyya jennii kiyya ebaluu nama gaarii ebaluu nama akkasii jedhu an ebaluu malee jiraachuu hin danda'u bakka kana malee kanaan alatti namni tokko dhufee alarra handaararra dhufee isiin cabsu keessi isii ka beeku akkaataa isii beeku akka hirriba isiin jaalatu ka beeku wantoota hunda nama ofii barsiifti fagoo sitti nuuf dhaabbatuu qabdi karaa kanarra taa'uu qabdi isii gaa tokkicha hojii jiraatuu qabdi homaa isiin godhu baay'inni namaa faayidaan qabu dubartii jechuun tokkoon gaafa jiraatte tokkoon gaafa tasgabbooftee nagaa taatee jaallattii yoo deemtus yoo deemu hunduma turarra maaliif barbaachisa hunduma hammachuun maaliif barbaachisa ishee amma nama biraa miti Mustafaan isii fuudha jedha Jadiid isii fuudha jedha Muktaar isii fuudha jedha Saidoon isii fuudha jedha mee hasaba isti kwaameen hasaba Saidoon isii fuudha jedha Saidoon dhiisee jedha ishee Jadiid isii fuudha jedha Mustafaan isii fuudha jedha Muktaar isii fuudha jedha Abbaayyen isii fuudha jedha Bulchaan isii fuudha ishee dubartiin takka dhiira meeqatti yaarimti kun hin jiru jedhe mucaan abdii rakkasa kun hin jiru yaaddu Rooza arshee sin qabu sin dabbaru ati bar hawdofaa hedduu qabda baay'inni namaa qabda daawwataa hedduu qabda sabiskirraa kuma dhibbaaf tokko qabda mana kee keessatti hittee waan feete dalaguu dhalaa wajjin waan feete dalaguu dhufeenna walitti namoota ilaaleen diraamaa dalaguuf namoonni jaallattu namoonni itti dhiyaattu nama hundatti haa jettee afaan banuu sin barbaachisu isiniif immoo shamarran barumsa ijeeniif ta'a dubartiin akillee qabdu dhiira hedduutti afaan qabatu dhiira hedduutti ani akkana dalaga uffatan jisteen beeytan waan hundaa jechuudha wallaahi dhasee dhiirri sitti fakkaata ka kiristaanallee ka musliimallee ka kamiituyyuu hamaas yaada malee gaarii siif yaadu dubartii takkitti gaafa kophaatti ergan isiisan itti yaada malee yaadaniif itti yaadan kophaa galti kophaa jiraatti ilaalcha jedhu himmoo gibbisan keessa namoota meeqa hojii kireeffatanii jiran namoota isiin beektumoo namoota isiin hin beekne namoota isiin walitti dhiyaatamoo namoota isiin walitti dhiyaatuu hin dandeenye wantoota hedduutu jira kana hoolaadhaan jechuun garuu isiin balleessan isiin qabdu balleessaa kanarra waan kanarra dhiirota kanarra fagaatte kophaa jiraachuu qabdi fakkeenya Mustafaa viidiyoo dalagatti marrakoo isa tokko qabattee hin jiraattu Mustafaa qabattee hin jiraattu Mustafaa marrakoo dirqama abbaayee dirqama eebiliyyuu kaanitti si mararraatti hin barbaachisu wallaahi dhasi namoonni isitti dhufan suni sa'aa namni rafu namoota gibbiisan keessa jira namoota achi gibbiisan keessa galan malee fagoodha isin likkii nama isii beeku waan isii keessa isii diraamaa yuutuubee dalaguu barbaadisa aadan irraa jala galan marrakkoo qaba hojii dalagan dirqama dhiira hojii deemuudha dirqama dhiira hammachuudha dirqama dhiira sitti heerumuu jechuudha siin ta'u ta'a poolitiitiin kabaja ofirraan buusee maatii keellee gurrantuu ishee ati nama bahe namni bahe namni heerumee bahe uf eeggannoo gochuu qaba dhiira takkarraame uf eeggachuu qaba duraa duuba isaa fuuldura isaa duuba isaa uf eeggachuu qaba inni isii gadhiise maal alhamdulillahi rabbil alamin isiin itaa nama akkanaati baguma gadhiise ilaalcha jechuudhaan qabaachuu danda'a garuu ati balleessanati qabdu nama dhibbaa wajji jaalala baay'isuudha nama dhibbaa wajjin gaaf jaalala baay'ifte rakkoon sitti uumama nasbeekeetu uumama rakkoo cimaa sirra ga'a immoo ama fiidee ana na dhukkuba ana mana natti casan jettee biyyatti soo galte siisanen sanuma bakki hundu achis dhayxooti namoota hedduu qabda asis jiraatu namoota hedduu gara laafummaan dubartiin karaa laaftu dhoqqee seenti dhoqqee keessallee dhoqqeen baane seenti ani isiniin ce'ee jira bara gaafa dhiira hedduu baay'iftu bultii ijaarulleen hin ulfaata maal isiniin ce'e dhiira hedduu baay'isuun rakkoo miidhaa guddaa sinin jee ture garuu takalee isaanii jedhe har'a dhufte viidiyoo kee laayik godhaati sheer godhaa sabskiraayib godhaa hin dagatina garuu roozaan barumsa isii ta'a barumsa isii kan immoo dirqama nama kamirraayyuu fagaattee jiraachuu qabdi dhiira waa jedhamu like godha subscribe godha commenti barreessa isin jaalladha isin kabaja Roza please of eeggannoo godhi jechuun barbaada bye bye ummata kiyya ummata kishti ummata jaalatamaa